godhee kallattii qabsoo kaayuudha. Ani amma wanni takkatti rashakku maali beeytanii? Profeesar Mereraan Guddinaa wayita sabboontota Oromoo ijoollee qaqqaalii Waashingten DC jirtu warra OMN irra hojjetu warra Keelloo miidiyaa irra hojjetu warra Kuush miidiyaa irra hojjetu warroota isaan jibban akka Iskeel Gabbisaa akka itti aanaaftee Dr. Awwal Qaasim Aloo kanneen walii wayita Profeesar Mereraan Guddinaa fotoo ka'an bilchiginnaa wayi akkuma kaleessa yeroo wayyaanee san godhan anama sodaan kiyya kana bakka sababiin isaa Profeesar Mereraan kanaan dura yoo yaadattan Awurooppaa kana dhufanii hayyoota Oromoo waliin marii godhanii gaafa isaan biyyatti achi deebi'an ashabbarii waliin teettee shororkeessaa waliin teette jedhee mootummaa wayyaanee hidhat darbe Profeesar Mereraan Guddinaa awwanni takkattiin sodaadhu san qofa malee hayyuun Oromoo tokko biyyarraa dhufee ummata isaa waliin mari'atee mataa walitti haa qabannu kan ragachufannee haa mari'annu yoo siin jedhe balleessaa miti namni qabsoo Oromooti jiru Profeesar Mereraan maaliif Ameerikaa dhufe jedhee namni mormu ati rakkoo qabda sirreeffadhu ndogoggorina siyaasa beeynattaniillee keessan tarina achi siyaasa namni beeku hayyuu isaatiin waliin arguun jiru bar deemaal taatan anammoo osoo lafa jala natti himtanii tikeettii muradhee yoona Waashingten DC jiraarra sila bakka maaliifi hayyoota Oromoo kumaatama san waliin gattaa'ee mari'adhe yaada wal jijjiiree deebi'a maal rakkoo qaba Minisootaan teennaar gisee barbaanne balaliinee ay deebuu dandeenya waan ta'eef jechuudha rakkinna takkallee hin qabu kanaafi hayyuu Oromoo tokko wajjin yoo mari'atte salphinnaa miti qabsoon gisee kamittuu bakka kamuyyuu hin jirti Profeesar Mereraan bakka bu'aa paartii kafaa'uti qabsoo ka sochoosu isa inni dura ta'aadha qabsoo ka godhu anaafiisi dargaggeessa qeerroof qarre garuu inni hoo ummata isaa ka biyya alaa jiru wal argee taa'ee marii godhuun barbaachisaadha jarana Profeesar Mereraan irra biyya keessatti carraa ummata isaa waliin taa'ee marii godhu argachuu danda'a yaa Oromooti siyaasa baradhu yoo siyaasa hin beekne ammoo hin dubbatin dhugaa sitti maan Profeesar Mereraan Guddinaa Itoophiyaa keessatti nama lamaa sadi waliin gattaa'ee mari'achuu danda'a carraa mari'achuu qaba kana uf gaafadhaa dura hayyoota Oromoo meeqatu Ameerikaa jira uf gaafadhaa diyaaspoora ma biyya alaa jiru keessaa nama meeqatu Ameerikaa jira uf gaafadhaa wanni maal jetti manguddoo yeroo mammaayitu beeytani dhuufuu mariin dhuufanii dhajooytu sii galee mammaayisi kun mata obboleessa kiyya waan tokko mari'attee yoo goote ciqicciqii bixi yallam kanaaf Abiyyi Ahmadiin gattaa'ii marii godhii jennaani bar sii galaami nam tokko mariidhaan waan maraa yoo godheen injifata Profeesar Mereraan Ameerikaa yoo dhufe ummata keenya Ameerikaa jiru diyaaspooraan wal argee yaada yoo wal jijjiire waan baay'ee dansaadha gaafii gaafachuu qabdaatis Profeesar akkam taana kana booda falli bate namni kun nama salphaasitti hin fakkaatin nama umrii isaa guutuu qabsoo irratti geesse nama har'as taanaan kondominiyeemiif jecha manaaf jecha saba kanan ganu jedhee agarraasi waliin jiru bar ka isaan waa jechuu barbaadullee hin dhabamu bar hin dogoggorina yaa bani aadam hin dogoggorina maaliifi Profeesar Mereraan yoo dhufe akkamitti dhaynee bakki inni jirutti waliin teennee mari'annaa anamma kanan na cinqalaa pilaaniin isinii baheemi itti hirmaadha nu biras dhufuu qaban ammoo nu biras goruu qaban Jarmanii dhufanii qeerroo Jarman dhufanii wal arganii akkuma kanaan duraatitti nagayaa wal agarree geggeessin ammas isinis warri Ameerikaa pilaaniin bahee lafa jira akka gaafa pilaaniin baheetitti bakka jedhamitti dhayxanii yaada keessan gaafattanii akkasumatti waan feetan yoo gootan bifuma sanii wanni jedhaa jechuudha warri xaasaa jettan kunoo xaasaan kana keessaa waa dhugamuu jechuudha asumaan deebiisi haa ta'u ilma Abiyyi Ahmad rakkattanii jirtan isinillee miskiina wallaahi maal isinii goonare Abiyyi akka marattuu hambisuu hin dandeettan barana hin danda'amu wanni akkasii jiru fargeesse kan irraanfadha tasumallee wanni akkasii yaada waan ajaa'ibaati kanaaf hayyoonni Oromoo amma bakka gizeen isin karra keessan gaccufattanii itti qolloftanii marii diskeeshin isa jedhamu san argite marii gootanii waraana qabna nuti har'a isinii galeemi waraana qabna Profeesar Mereraan waa meeqaa qoricha Dr. Kadir Hussein ka amma dhufee Minisootaa jiru Ameerikaa ka jiru jechuu Profeesar Mereraan dura ka dhufe waa meeqaa qoricha miseensa amma nuti alaa diyaaspooraadhaa nama ummata keenya sochoosuun filannaa jennu kana irratti jara waliin mari'atanii nama tokko bakka buufachuudhaaf jarri kun qulfiidha sidii galee dubbiin jara
Wanni isin beekuu qabdan kana hayyuu tokko dura nu kaayaa nama tokko bakka nu buusaa jettanii nama barbaadu jirtaniini waan kanaaf Profeesar Mararaan Guddinaa barbaachisaadha. Waan kanaaf Dr. Hussein Kadir barbaachisaadha. Waan kanaaf obboleessi Jaalmarroo Dirribaa barbaachisaadha. Waan kanaaf osoo danda'amee Jaal Daawud Ibsaa mataan isaa barbaachisaadha. Oromoo nuti har'a kophaa kophatti nama fiduu hin barbaannu. Hundi keenya bakka takka dhufnee anis atis achis asiis helleen nuti hundi har'a oboodha shaneedha. Shanee jedhanii illee ajjeesaa jiran, shanee jedhanii ilmaan Oromoo ajjeesaa jiran. Shanee jechuun walumaa galatti Oromoodha. Hiikkaan isaa gara biritti hoosanii jijjiirree jechuudha. Shanee jechuun Oromoodha. Oromoon eega shanee ta'e abbaa ofii kafaa wanni adda godhe hin jiru jechuudha. Isinii galee ilmaan miskiinaa warra gabrummaan dhaalte. Gabrummaa didaa jirra nuti. Kanaafi Profeesar Mararaan Guddinaatii miti Jaal Daawud Ibsaa osoo haalli mijaa'ee fi achi dhufanii hoogganaa tokko alatti itti aanaa abbaa qeerroo jedhamee nama bakka nu bu'u hayyoota Oromoo hunda isaanii qabna. Doktora qabna, Profeesara qabna, hayyuu qabna. Kanarratti jarri kuni barbaachisaadha. Karra cufatanii marii godhan. Kana siyaasa jechuun bakka. Siyaasa jechuun kana malee ijoolleen maal lamaa sadi yookaan warrummaa yookaan OMN irra hojjetu yookaan warrummaan keelloo miidiyaa irra hojjetu yookaan warrummaan abaa'oo miseensa abaa'oo ta'e tokko yookaan warrummaan miseensa kafaa'oo ta'e tokko nama tokko filannee hojjettanii nu gaffiddan sun fudhataman qabu. Marii biyyoolessaa barbaachisa. Akkuma abiyyiidhaan marii biyyoolessaa godhii Itoophiyaadhaaf nagaa buusu jennee gaafannu kana Oromoofis nagaa buusuudhaaf marii biyyoolessaa barbaachisa. KFO qofa osoo hin taane, ABO qofa osoo hin taane, warra OMN qofa osoo hin taane, warra keelloo miidiyaa qofa osoo hin taane, warra shubboo qofa osoo hin taane, warra asiin dabalatee miidiyaa kuush miidiyaa qofa osoo hin taane. Sigala hayyuu Oromoo kamuu ka ABO keessa jiru miseensa ABO, miseensa KFO, miseensa qeerroo, miseensota OMN, miseensota keelloo miidiyaa kuni marti walitti dhuftanii yaada keessa walitti cuunfitanii asiirruyyuu yoo yaan walitti cuunfame irra tasiyadha. Mee asiira lamaa sadi walitti dhuki. Shuf. Asiira amma sitti mala. Sa'aatii ammaa kanarraa kallaaxaa isa afaan Arabiffaatiin jedhamu san qopheeffadhu mee. Aanan qopheeffadhu. Aanan kubbaayyuu takka qopheeffadhu. Aanan asiiruma kubbaayyuu takka qallatatta. Kubbaayyuu tokko qopheeffadhu aanan. Muuzii qopheeffadhu. Burtukaana qopheeffadhu. Maangaa qopheeffadhu. Jawaafaa qopheeffadhu. Kana mara isaa bakka takka gannaqi aanan itti buusii kallatime. Furdaa isaa ta'eetiniin dassi jedha yoo dhufu jechuudha. Yoo burtukaana qofa kallatte homaa sitti hin tolu. Kanaafi qabsoo teenya galmaan ga'uudhaaf hayyoota Oromoo hunda nu barbaachisa. Marii biyyoolessaa ka amma biyyiin jennu kana Oromoo jarana. Oromoon har'a nuti ka barbaadaa jirru. Irran deebinu har'as ka barbaadaa jirru aangoo fudhachuudha. Aangoo fudhachuu yoo dadhabne Oromiyaa walabaa Jawaar jedhe san dhaabuudhaaf mariin biyyoolessaa uummata Oromootiif lafa jiraachuudha qaba. Isinii galee ilmaan kiyya. Isinii galee maaliif kana isiniin jedhaa nuti Oromiyaa bilisa baasuu qabsaa jirra. Itoophiyaa osoo hin ta'in. Kanarratti ammoo warri waliin jirru kun qofti fagoodha. Akka kaleessaa osoo waan fedhe Abiyyiin Ahmad godhe. Osoo abbaa barbaade Abiyyiin Ahmad akkanatti fuula nutti garagalche. Qabsoo Oromoo irraa akkana taakkuu takka garangalu. Gandummaan jennee nama sanitti hin duullu. Ati ganda kanaaf akkas taate waan ati akkana taateef beeyna. Ati ebaluun deeggaraa jirta. Ati ebaluuf akkas goote abadan sadarkaa sanirra hin jirru. Bira tarree jirra bakka san. Bakka san bira tarree. Bakka san bira tarree jirra. Osoo wanni fedhe galee gandummaan amma boodan dhufu. Osoo wanni fedhe galee abadan isa akkam. Taayyee danda'afa qumaarri jaraa kun nyaatamee jira. Isinii galee qumaarri gandummaa ati ganda sanii ati ganda kana ati kutaa kana ati ebaluun na'u. Bakka san hin jiru. Nama lamaa ta'i, nama sadi ta'i, nama afur ta'i Oromoodhaaf ka qabsaa'u guute. Kama Oromoodhaaf qabsaa'u ofitti qabi. Kasi dide dhiisi dirqama wanni garjeelchuutti akka hin jiru. Yoo iyya babbaaroo akkana dubbiin. Dirqamaan uummata akka fiduu hin dandeessu. Nama jaalalaa waan tokko siin jedhe santu galmaan si ga'a. Kana qofa qabaadhu. Namni fedhaan si dabalame santu bakkaan si ga'a. Ka dirqamaan sossobdee waa afaanitti dibdee lippistikii dibdee fi dubartiillee way bareedduu tiyya. Hidhiin teessi bareeddi. Lippistikii tam dibatte boora moo daalatti gurraatti moo bulee walii dibatte fuula hoo buduraan sitti annaseerra akka baalayyaa keessa agartaniimi. Akkas hin ta'ina. Amma baalayyaa keen diraamaadhaaf akkas godhe. Dubartiin kireemii diban dhaqeen illee dibate akka barbaadee godhuu dika isaa diraamaadhaa jechuudha. Isin ammoo akkasitti nama fiduun qabdan. Oromummaan akkasii miti. Oromummaa jechuun anarra jaaladhe. Jaaladhee fudhee Oromummaa. Saantibii takka namni naa kafala hin jiru agarraatitti. Daataa kiyya guuttadhee sagalee isinii ta'aa jira bara. Guyyaa takkamee Profeesar Ahmad Culullee Baalee. Guyyaa mata akka jettanii natta isiidhanii birrii naa buuftanii jiran.
Guyyama takka isiixanii yaa Profeesar. Mee isinillee nuu jecha iyyitanii. Mee hodhaa guyyama takkatti birrii tana interneetumaan guuttadhaa saba kanaa sagalee ta'an namni naan jettan jirtani. Hin jirtan silaa naan jechuu qabdaniir. Hin jiru. Wannan dubbadhu kuni bu'aa qaba. Nama siyaasa beeku biratti. Silaa na jabeessuu qabdan isin ammoo na tuffattan jechuudha. Na tuffattan maa rakkoo qaba. Ruyuu Oromoo 20-30 akka inni ta'e obbolee sodaataa guuttadhu uummata kee kakaasi. Oromoo miskiina sanii waa jedhe. Maaf akkas naan hin jenne na siixanii waan natti kennitanii birrii. Ana ammoo takka isin hin gaafanne dalagadhe. Na laalabu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Fayyaa rabbiin naa kenne gadi bayee dalagadhe akka gaariitti hojjetadhe nagaan daataa kiyya guuttadhe isinitti haasa'aa jira. Garuu isin guyyama takka natti siixanii yaa Profeesar Ahmad Cululle hodhumee birrii tana wayiin daataan guuttadhu. Oromoodhaa sagalee ta'aa jirta obboleessa kiyya. Guyyaa takkallee nuti akka keetii dubbachuu hin dandeenye garuu garaan nu gubachuudha jira. Hodhu dubbadhume tola naasa ubar namni jiran interneeta. Kana dubbiin malee achiin tarii dhabami camallaqami namni namaan jedhu seenaan isin gaafata. Guyyaa tokko gaabbuudhaaf deemtan. Guyyaa tokko namni Oromoodhaa dubbatu dhabamee aboo gaafa akkasiisantu isinitti dhufa. Isinii galee kanaafi isin barbaachifna jechuudha. Isin barbaachifna dirqama jechuudha. Shpaasii jechuudha. Shpaasiidha. Ka gowwaa nuun jedhullee hin dhabamu bara miskiinni rabbii. Warra taayyeen itti taphatu kunni. Miskiinna rabbiiti wallaahi. Nuti birrii 20 isinirraa fuunee daataan guuttannaa yaabu. Yoo nuu kennitan birrii gurguddoo barbaadna malee ittiin waan adda addaa wanni jedhu malee birrii xixiqqoo daataa tana isinirraa barbaaddu. Oromoo irraa waan akkasii hin toluma isinii qabsoofna. Kaleessallee Oromoo toluma du'aa ture hayyuun Oromoo. Qabsaayaan Oromoo kaleessallee Oromoo bilaashuma qabsaayaa ture. Oromoo bilaashuma du'a uummanni Oromoo. Har'as taanaan ijoolleen teessa warri bosona jiru bilaashuma isinii qabsaa'aa jiran. Woboodhaamee maal godhaa jirtan? Lubbuu fi qabsiisanii kuruphee bosonuu nyaatanii bakka argatanitti bineensotallee nyaatanii isinii qabsaa'u jira diyar. Isinii miti woboo ka hidhachiise dhugaa isinitti himaa Oromoo. Mallayni keessan gahaa miti woboo hidhachiisuudhaaf haqa yoo walitti dubbanne. Garuu jarri isinirraa takkaa mallaqa neeyine takkaa birrii nuun kennine maaliif isinii qabsoofna isiniin hin jenne. Kanaaf hayxi jirtu karaa waan gaarii isin dhagahuu barbaanna. Uummata keenya Ameerikaa jirtan hayyoota Oromoo hundi keessan marii bareeda godhaa gadi taa'aa mari'adhaa walgahii Profeesar Merera Gudinaa pilaaniin bahee lafa jira pilaanii san irratti hundi keessan hirmaadhaa waan isinitti dhagahame gaafadhaa. Gaafii gaafattan ammoo waan faayidaa hin qabne hin gaafatina tasgabbii manuma xiqqoo gaafadhaa. Isinii galee taayyeen fagaa Profeesar Mereraan fagaa gaafa isaan gara biyyaachi deebi'anii akkamitti Dajanee Guutamaa waliin fotoo kaate. Akkamitti Dr. Qaasim Aloo waliin fotoo kaateen hin haftu. Profeesarri kanarraa dantaan qaban garuu hin sodaanne kaleessas hin sodaanne namni Oromoodhaa qabsaa'uu du'as hin sodaatu. Kana quba qabadha. Oromoodhaa yoo qabsoofte hidhaallee hin sodaattu du'allee hin sodaattu. Dirqama qaba. Yoo du'a sodaatte qabsoo Oromoo keessa hin galin. Yoo hidhaa sodaatte qabsoo Oromoo keessa hin galin. Yookaan daldalaa ta'i yookaan naggaadee ta'i yookaan qotee bulaa ta'i bifa saniin jiraadhu. Sababa takkaanuu keessa hin galin. Takka qabsootti seentee uummata hoogganuutti yoo seente, uummata tajaajiluu yoo seente, uummata sagalee ta'utti yoo seente, hidhaan sirratti dirqama, duuti sirratti dirqama. Qabsaayaan Oromoo jiraate takka hin jiru meenaa fi maa nama jiraate Oromoodhaa qabsaa'ee hin jiru. Irra guddaan isaa namni Oromoodhaa qabsaa'u biyyee nyaattee jirti. Wareegamee jira. Saba kana qabsoo isaaf duuban deebi'uu hidhaaf ajjechaan irraa nan dhaabu jedhee du'e Ismaayyoo Muusaa. Fakkeenya fagoo isiniin oofu artistii keessan Hacaaluu Hundeessaa qabsaayaa waan ta'eef ajjeefame. Oromoodhaa waan qabsaayeef ajjeefame osoo Itoophiyaa ageree jedhee hin ajjeefamu. Sidii galee akkuma Teedii Afroo san doktorummaan kennamaaf bilaashatti. Osoo waan takkan godhin sirbuma sirbee doktor Hacaaluu jedhamee fudhata ture sila. Rakkoon isaa Itoophiyaadhaaf hin sirbu Oromoon tiyya bilisa ba'uu qabdi. Ani ilma Taaddasaa Birruuti ilma Waaqoo Guutuuti jedhee waan sirbeef doktorummaa isaa kennuun haa ta'u lubbuu isaa irraa fudhatan jechuudha. Warra Itoophiyaa ageree jedhu hoo doktor jedhaniin oluma ka'anii artistiidhaan doktorummaa kennamuun agarreen taarika keessatti illee. Doktora jechuun fakkeenyaaf Alii Birraa yoo jennee hin dandeenya fakkeenyaaf. Amma Aliin Birraa doktora dhugaati. Doktor Alii Birraa yoo jedhame kuni waan nama mormachiisu. Sababiin isaa abbaa jennee kana asumaan jalqabnaa afaanuma keenya
barannee dubbisna abbaa jennee kana asumaan jalqabna afaanuma keenyaan barannee dubbisna. Akkanaa kan doktorummaan hin kennamaaf. Doktor Alii Birraa hin kennamtiif doktorummaan sababiin isaa ummata keenya yeroo inni haahuu jedhee afaan isaa addaan citu san abbaa jennee kana asumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna jedhee namni qubee keenyaan nuu sirbeessa. Doktora jechuun nama akkana nama waan tokko seenaa tokko dalage malee nama jallise Itoophiyaa agaree Itoophiyaa agaree Itoophiyaa agaree kanumaa jecha doktor Teedii dhiphimu. Hin fudhatamu kun na biratti. Itoophiyaa amaarri qofti kophatti Itoophiyaan teennetti sirbitu nan ilaallattu. Itoophiyaan tajaraati teenneedhaan isaanis nu falmaa jiran. Itoophiyaan teenneedhaan yeroo amma bara waa takka warra bajarara. Itoophiyaa dhabiyyi dhama bulchaa jiruu fi tajarri barbaadan waladda bar. Mee alaabaa jara laala. Hiriira jarri bayan irratti. Nama Abiyyi Ahmad deeggaru. Yenee yetim bihoon yeonee nagarin kafaxare inya ante gaanu Doktor Abiyyi Ahmad ante Itoophiyaa wiinu. Alaabaan jarri ammoo mazmuuri irra kaayanii ummata mazmuuriin kakaasuu wayita barbaadanoo gaazexaanyaawwan isaanii ka yuutuubii kun isa dhumaan maal godha beeytanii alaabaa lummuxiitan irra kaan. Mee laala barasumattu siyaasni jaraatiif ka Abiyyi waladda. Sa'aatii amma jirrutti gara fuulduraatitti mumkin alaabaa sanit jaraa deebisuun hin mala inni. Ammatti garuu waan baay'eetu garaagarummaa qaba wanni jarri yaadan alaabaa san barbaadan alaabaa lummuxiitti san hiriira yoo bayan isii malee hin bayan bakka kamittuu Itoophiyaa yoo jedhan alaabaa san agarsiisan. Alaabaan sun ammoo alaabaa kaleessa nama meeqa ittiin dhabame ka kaleessa namni meeqa ittiin wareegame ka Oromoon harkitti cite ka Oromoo harkitti murame gabrummaa meeqa keessaa ka ammanni ittiin bahe alaabaa san jechuudha. Jarri alaabaa san qabatanii Itoophiyaan nu ijaan. Ijoolleen teenna miskiinni hoo harka dhooytiif yaabu. Jara kana ofitti waamurra warri waliin jirru warri lapheedhaan Oromummaa fudhanne jaran. Warri lapheedhaan Oromummaa fudhanne qabsoo haa jabeesse. Uummanni Tigraay injifataa ka jiruuf baay'inaaf injifataa hin jiru beeka. Tigraay baay'inaaf injifachuutti hin jiru. Lapheedhaan biyya isaaniititti ummata isaaniititti waan amananiif injifachaa jiran uummanni Tigraay. Nutis ammoo warra nurraa achi bayesan nun barbaachisu isinitti himaa dhugaa rabbii bilisummaa barbaannaan abadan jaratti amma Ameerikaa wal geette tana qofa nu barbaachisa. Warra keelloo irra hojjetu, warra OMN irra hojjetu, warra Kuush Miidiyaa irra hojjetu, warra Woboodhaa hojjetu, warra Kafaa'oodhaa hojjetu nuti qofti tokko yoo taane ka biraa achi as dabalamii nun barbaachisu. Kana anatu isiniif hima. Tigraay har'a ummata miiliyeena meeqa? Miiliyeena 6. Miiliyeenni 6 kuni akkamitti waraanni Itoophiyaan qabdu loleenii Shaabiyaan lolteenii diroonii biyya Arabaa irraa fidanii ittiin lolanii hinjifachuu dadhaban. Qorraaxummaa qaban. Harka kennuu didan. Wareegamanii dhiiga jigu, dhiiga du'u, hin dhiisne, abdii hin muranne, hin taaggalan. Rabbi illeen si birmata isa dhumaa irratti. Yoo ati haqa keetii falmatte, yoo ati dhugaa kee qabatte, Rabbiin sii tumsa. Wallaahi warra Oromummaa dhiiseetiniin Itoophiyaadhaaf harka dhawsan nun barbaachisu anatu isinitti hima. Isin hin barbaachisu kana haqa fudhadhaa. Hin showwadamina. Uummanni Oromoo parsantiin tokko achi jira. Warra achi jiru akkasuma dhiisa. Akkasumatti itti dhiisa. Maali jaranis yoomi waan takka seenaa kaleessaa irraa yoo barachuu dadhabde har'a waan ija keetiin argitu irraa maan baranne annama lapheen Oromummatti amanee na waliin qabsaa malee dirqamaan obboleessa kiyya koottu Oromoo ta'e jedheni ashururuudhaan kadhadhee mee fakkeenya amma Jaafar Abdallaa waliin qabsaa'uu hin danda'an amma mee dubbii fagoo isiniin oofu amma Jaafar Abdallaa ilma Oromooti kaaduu dandeessanii Jaafar immaan Abdallaa Faransaa jiru kuni ilma Oromooti hin kaaddan moo hin kaaddan Oromoodha mucaa isaa wajjin amman qabsoo geggeessuu hin danda'a. Hin danda'u. Inni yoo fedhe Haile Sillaasee ta'a, yoo fedhe Minilikiin ta'a, yoo fedhe Tedros ta'a, yoo fedhe akkas ta'a. Namni akkanaa kana waliin qabsoon hin deemu. Oromoon nama isa barbaachisuun beeka. Warra qabsoof sii ta'uun beeyta. Maal gootaa koottu ati ilma Oromooti jettee mara waliin laayitare. No. Abadan. Oromoon har'a dhugaa siifi ba'a. Yoo qabsoo barbaadde Tigraay irraa baradhu. Nama qabsoof barbaachisu qofa fayyadame. Nama qabsoodhaaf barbaachisu ka quuqama sabaa qabu ka Oromummaa isaatitti amanu qofa ofitti qabi. Ka yoo beeratti fidan beerumaaf sirbu ka baqqaa'uma arge godhatu
kuni maa sii godha obboleessoo fuudhee kan harka amma podiyoon sababa maalii nu gurguraa jirti sababa maaliiti namuma dhufe fakkaatti onneen isaanii oromummaatti amanan oromiyatti amanan quuqama sabaan qaban waan saba jedhu kan hin beekan akkuma fakkeenya Jaafar Abdallaati Jaafar Abdallaa ilma Oromoo ta'e malee Oromoonummaa isaa hin beeku waan dalagaa jiru quban qabu siyaasa irraa bilisa jedhe waan godhaa jiru hin beeku garuu amma kun sirrii miti bar siyaasa irraa bilisa ta'e garuu namummaa keenya irraanfatin Itoophiyummaan waan biraati jedhan an namummaa kiyyatti boonuudha qaba dhugaa isiniif himaa haga fedhe koomedii fedhe illee yoo ta'e waan na ilaallatu godha waan na ilaallatu fakkeenyaaf koomedii baay'ee jira biyya faranjii kana keessa ijoollee baay'ee jechuudha biyyatti fakkeenyaaf lijiyaaredii kana yoo fudhattan laalame mallattoo ofii agarsiisa oromummaa isaatiin boona fataa jedhee jechuudha malee waan oromoon faallaan dalagu aga feete beekaa feete ta'e aqila feete ta'e siyaasa irraallee bilisa yoo taate obboleessa kiyya mallattoo keenya irraanfatin abadan siyaasatti galaa isiniin jechuufi miti namummaa keenya irraanfatin maalummaa keenya irraanfatin warri sirraan taphatee sirraan caffaru sun waan ofii ibsachuu jiraar ati achumatti namummaan kee awwaalame bara amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee Jaafarii kana qaruutee fakkaata garuu in taazzaba maa taazzabde yoo naan jettan inni amma siyaasa irraa bilisa waan biriif fakkeenya isiniin kaa'u beeka mucaan sun amma namummaan isaa awwaalamee jira inni ilma Oromooti ijoolleen Habashaa jala qabattee irra dhooyte jarri achi dhaabatanii alaabaa isaanii fotoo Teediroos qabatanii ittiin shallalu attan inni kama abiyyiitu qabatee wajjin sirbu maal ta'a tayyib wanni jarri fayyadamaa jiran siyaasa inni wayita jara waliin taphatu namummaa ofii argisiisuudha qaba Oromoodha dhibbaan dhibbatti wanni kaannu jira hin jiru namummaa isaa mul'isuu qaba mucaan sun maaliif siyaasa irraa bilisa yoo ta'e Abiyyi Ahmad uffatee ittiin tasnaanna'u jara walaa Abiyyiin jibba jedhee yaadu nama Jaafar Abiyyiin Itoophiyaatti amanaa Jaafaris akkasuma siyaasa irraa bilisaa jennu ijoolleen inni waliin waan fedhe dalagu tokko mallattoon isaanii alaabaa isaaniiti tikitikoo fedhan yoo wajjin hojjetan jechuun mee maxiin xallaa jiran tikitikoo fedhan keessatti harka jaraa irraas alaabaa isaanii isaan qaban uffata isaanii irraa alaabaa isaanii isaan qaban bakka dansii yookaan waan tokko godhanii waliin caffarattitti fotoo isaanii qabatanii alaabaa isaanii san akkana godhaa ittiin tasnaannaa namummaa isaa awwaalamuun awwaal akkanatti siistamiidhaan nu miidhaa jiranii jechuudha siistamiidhaan nu qancarsu jiran bifa akkanaa kanaan ijoolleen teenya nu harkaa baddee saafataarti ani bakka kamittuyyuu namummaa kiyyan irraanfadhu siyaasa irraa bilisa yoo ta'e oromummaa kiyya ittiin boonuudha qaba alaabaa abbaa gadaa uffata alaabaa abbaa gadaa uffadhee ittiin sirba malee yaa rabbi wayita jarri abboo waan biraa siin dhaabu yaa Jaafar Abdallaa yoo dandeesse fotoo Abiyyi Ahmad uffadhu wajjin sirbi ijoollee san waan biraallee dadhabdu Abiyyi illee taatutti mul'isaa hartaar dhugaa siifi maatii amma koomediidha baay'ee si argati tikitiko irratti sitti dhufaa yeroo baay'ee yoo si argu ijoolleen sun ammoo sirratti qumaara taphataa jiran namummaa kee si jala awwaalaa jiran coomina natu siif hima atis ammoo namummaa kee waan biraatiin mul'isu yoo dadhabde Abiyyiidhaan mul'isi Abiyyi Ahmad tishartii isaa godhadhu wajjin sirbi dhiichisi kanas hin morminu siyaasa irraa bilisa eega jette namummaa kee hin gatinii maalummaa kee hin gatinii maalummaa kee itti calaqqisiisii hin jedha ergaadha akka obbolummaatitti jechuudha ani maaliif waan kana kaasee beeytanii Oromoon maalummaa isaa irraanfachuu hin qabu siyaasa irraallee bilisa ta'a ijoolleen teenya dhugaa isiniif himaan abbaan feetan Abiyyi jaaladhaa jibba amma kanaan dura isin kadhanne sun amma waan biraa isin hin jennu garuu namummaa keessan hin irraanfatina diqqishuullee taatu mallattoo wayii argisiisi waan oromummaa siimi isinii galee amma fakkeenyaaf ani cal jedhee mana kana keessa guutee uummata nas sirbu keessa yoo mallattoo wayiin qabaanne ani jaruma jedhamee fudhadhaar namni achi dhuunfaadhaan ganaa maqaa takka takkaan sin qoratu waan ati mul'isaa jirtu kana arga namni Oromoon mallattoo qaba mallattoo Oromoo argisiisa bakka kamuu jiraadhu waan feete ta'i Abiyyi deeggari Itoophiyaa deeggari ati Oromoodha maalummaa keen irraanfatin nuti Abiyyiin deeggarinaa isiniin jennu kaleessa isiniin jennee dadhabne amma ammoo san isiniin kadhannu namummaa keessan hin gatinaa maalinnatii keessan hin gatinaa abboonni keessan hawwonni keessan umrii dheeraa kaleessa oromummaa tanaaf jecha xaaraa turan isin har'a waan san lafa buusuun isinirra hin jiraatu dhalaa bareedaaf jecha koomedii dalaguuf jecha no hin dogoggorinaa isiniin jedha dhaamsa Oromoo maraaf an dhugaa isinitti maa ijoollee tokko maaltu na aarsa beetanii warri ijoollee Habashaa waliin sirbitan Abiyyi Ahmad gararra kaadhaa wajji sirba wallahi billahi yoo isinirratti argan hin jaalatan isin waan biraa Abiyyi amma akkanatti sadee godhan kana odoo isin waliin gararra kaatanii itti wajji dhiichise amma Jaafar immaan hin jaalattu jaratti inni garuu miskiina namummaan isaa awwaalamaa jira akka maletti
Abiyyi kaadhu wajji dhiichisi obboleessoo. Sitti naarroo matakka jarru maali Tedrosiin kaatanii si kaachisanii si sirbisiisaa jiru. Maaf ati Oromoodhaa mima? Tedrosiin maaltu si godhe? Sirrii miti kun. Abiyyi kaadhu obboleessoo. Abiyyiin ilma Oromooti nullee ganu isuma kaadhu isuma sii caala. Akkuma sitti maa. Kana. Amma ajandaan kenna waa'ee Profeesar Mararaa Guddinaaf atti yoo deebine kana fakkaata. Wanti jiru. Kabraa ammoo waan gaariitu dalagama jennee ina Ameerikaa keessatti jechuudha. Minisootatti, Awurooppaa, biyyoota garagaraa keessatti wanti achitti dalagamu kan bira ga'ee hojiirra oola. Wanni Ameerikatti seerri Ameerikatti tumamu nullee nu fayyada sitti. Sababiin isaa nuti jara jala yaana. Hayyoota kenna jenna isaan jala deemna malee isaan jala gara biraan baanu nuti. Dubbii dachii sirroofte nu biratti illee sirroofte. Awurooppaa, Awustiraaliyaa iddoo kabittu jechuudha. Tokko kana kabiraa ammoo wanni irra murtii irra dabarsee akkuma beektan san Jawaar faa biyya san keessa murtee naqaan jiru seeraan dhimmi keenya laalamaan jiru ani kanaan dura akkuma isin beektan san kaa mana murtiin dhaabannu waan jedhu murteessanii turanii sanirraa kan ka'e manni murtii guyyaa har'aa abukaattoon akka Jawaar fa'aa dhimma isaanii hin falmine ka jedhu waan san irratti wanni dhiibbaa guddaa godhee jira. Waan sun ammoo waan gaarii miti. Oromoon uf qopheessa. Uf qopheessa qaaliidhaan keessan ija keessa yeroo gabaabduu keessatti mana hidhaatii baasuu isinirra jira jechuudha. San godhuudhaaf ammoo karra cufannee mari'achuudha qabna. Marii tanaaf ammoo nama Oromoo ta'e hunda waamuun sin barbaachisu. Anatu siif hima. Nama lapheen isaa Oromummaaf ajajje qofa waamadhu. Jarana bilisummaa barbaaddani. Yoo bilisummaan barbaadan ta'e qabsaayaa maraataa akka Kadiir Martuu barbaada. Kadiir Martuu onneedhaan Oromoodhaa qabsaayaa bar. Onneedhaan an amma Kadiiriin hin jaaladha. Artistoota Oromoo keessaa an Kadiiriif bakka guddaa qaba. Kadiir Martuu. Sababii isaa hin beeka seenaa isaallee. Dhukkubsatee Oromoo kanaa qabsaa kijiban beeku. Kijiban beeku. Wallaahi billaahi dhugaa isinitti maa. Akkasitti qabsaayaa Oromoodhaa yoo qabsooftan. Akka Jawaar Muhammaditti qabsaayaa. Akka ijoollee teenna bosona jirtuu tanatti qabsaayaa. Akka Jaal Daawud Ibsaa. Akka Profeesar Mararaa. Namni Oromoodhaa dhugaan qabsaa'u nama baay'ee sin barbaachisu. Oromoo yoo dandeette waami. Dhuga. Oromummaa isaatiif garuu dirqama ittiin godhin. Tigraay har'a ummanni miiliyoonni 6 Oromoo miiliyoona meeqa Oromoonu miiliyoona 70 caalla 80 iyyuu nuti baay'inni kenna 80 kana keessa Tigraay miiliyoona 6tu bilisa uf baasuu deemaami nuti miiliyoona 10 yoo arganne ijoollee qulqulluu sabboontu nun ga'u bilisummaadhaaf banne nu ga'a malee irraan facaanee warrumaarra nu gate kanaayyuu ufit deebifna jechuudha. Kanaaf dhaamsi kun dhaamsa ijoo an baay'inna namaan barbaadu amma booda dhugaa isinitti himaa baay'inna namaa takka hin barbaadu Oromoon parsantiin kun siyaasa keessa hin jiru jedha. Kun akkas jedha san itti dhiisa warri hayyuu kiyya ka nyaatamaa jiru Jawaariin taa'ee ilaalu Baqqalaa Garbaa taa'ee ilaalu Profeesar Mararaa taa'ee ilaalu Jaal Daawudiin taa'ee ilaalu Oromiyaa saamamte taa'ee ilaalu Haqaacaaluu Hundeessaadhaaf taa'ee ilaalu warri jedhu miiliyoonni 10 nu ga'a 10 miiliyoon baqa ka 8 miiliyoon 10 miiliyoon hizbi bichaan falligaale ka Oromoo istimaal dhugaa siif himan walabummaa barbaadan akkasii dubara yoo ta'e qorraaxoo dhiira yoo ta'e qorraaxoo bakka allaqe baay'inni homa takkaa nuun godhu amma booda baay'innan barbaadinaa qulfii barbaadi qulfii kasin gurgurree dabarse hinkalaayin oppodiyoon si gurgurti oppodiyoon birritti si shat goote kondominiyeemii akka kondominiyeemiiti si gurgurti oppodiyoon wallaahi dhugaa ajiitti baala oppodiyoon akka kondominiyeemiititti kach goote si gurgurti. Bee waan isin ajaa'ibu lola hagarraa geggeeffame keessatti waraana Tigraay tokkocha booji'ame agartanii hin jiru bar ijoollee Su'uudirraa galte boojine jedhaniitiin ittiin harakaatii godhuudhaaf yaalanii tasaakka ufii didee dabbaree dhiisan dhugaa isinitti baala. Sababiin isaa ummanni qorraaxoon dhugaan onni irraa qabsaa'u hin booji'amu in kitkit jedhee du'ee bada malee hin booji'amu. Sabaaf loluu fi dhuunfaa tokko namni si ergatee loluu wal adda beeki. Kanaaf uummanni Tigraay lola hagana godhame lola baatii sagalii keessatti nama booji'uu dadhaban nama tokkocha. Ka Tigraay kun lafee ta'ee bututee saabatee biyyee dabalame. Kun ammoo ka jara harkaa du'u janaaza ofii gatteen deemtu fuutee awwaalataa turte. Saniin gara kaanitti jiraa booji'anii hin qaban tokkocha askarii Tigraay tokkocha hin booji'e. Oromoon nuti nama akkasii barbaada. Malee ati baay'eedhaan nuti Oromoo miiliyoona agasii miiliyoona 1000 miiliyoona 100 sankaleessa jennee dadhabne bu'aa takkan goone. Oromoo akka baay'ina miiliyoona 100tiif osoo bu'aan jiraate Jawaar halkan lama mana hidhaan bulu jaran. Sinii galaame Oromoo namni Jawaar caalaa deeggaraa qabu hin jiru beeka. Biyya keessattis
biyya alaatittis namni akka Jawaarii deeggaraa qabu hin jiru. Maaf baasuu dadhabne beektanii? Dubbiin baay'inaa miti. Dubbiin nama jaalachuu miti. Qorraaxummaa si barbaachisa, wareegama si barbaachisa. Si gala an Jawaar baatti halkan takka mana hidhaan bula jedhee yaanni. Har'a mee maal jira beektanii? Waggaa tokkoof wayi jira. Kanaafuu Oromoon baay'inaa osoo ta'ee ummanni Baaleen Gin'iir qofa keessatti Jawaariif gadi ba'e sun barti Jawaarii ni dhaan baasa. Osoo jaalalli namaa baay'inni bu'aa qabaate ummanni gadaba hasaasaa keessatti Jawaarii fi Profeesar Mararaa Baqqalaa Garbaatti ba'ee simate sun qofti Jawaariin baasuu danda'a. Baalee roobee asiin Arsii magaalota garagaraa Harargee magaalota garagaraa keessatti ummata kumaatamatu ba'e. Mee har'a ummanni sun eessa jireettanii yaaddan? Kaan cukkaamsanii kaan hidhanii. Kanaaf baay'inni murteessaa miti. Baay'inni murteessaa miti. Amma Abiyyi amma waan santu shawwadaa jira beeka. Abiyyi amma waan santu shawwadaa jira. Sababiin isaa ijoollee miskiina maatii jira walitti guuree baay'ina qaba, waraana baay'ee qaba jedhee shawwadamaa jira Abiyyi. Jawaara kaleessa isti nikuu jedhee bira taree bar. Gaafa intaloo fi namichi mana isaatitti dhuqanii qeerroo tafarrasee qeerroo yalla biyyaalee noo mangisti minaamin sittilo gaafiin akkasii gaafa dhiyaatuuf qeerroon hin jiru yoo jedhan tuqanii halaalan jedhee bar Jawaar. Naktoo maayaat nu jedhe. Wallaahi jecha kana jedhe Jawaar. Qeerroon hin jiru warri jedhu mee tuqee halaaluu jedhe. Akkuma jedhan san tuqanii ilaalan mee tire. Kanaafuyyuu Abiyyiin Ahmadiis amma carraa santu isa mudate. Carraa Jawaar Muhammad mudate. Oromoon gaafa jalqabaa Jawaariin karaa dhagaa cufuudhaan hidhaan akkasi baafna jennee yaadne. Dubbiin sun nuun taane. Maaliif mootummaan afaan qawweetii deebi'ee qawwee waan murteesseef saniin hin dandeenye nuti. Amma immoo pilaanii biraa jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaaf Abiyyiin Ahmadiis amma waan santu isa mudate. Waraana gahaa qabaa, federaala qabaa, raayyaa ittisa biyyaa qabaa, ijoollee hawwoota jalaa guuree nama gana qabaa jedhee murteessee lolumaaf deemaa jira. Amma waan addisii dalagamaa jiru beektani. Taaktikiin amma taaktikiin waraanni Laallibalaa qabatee jira. Amma boriirraa kaasee mootummaan naannoo Amaaraa galgala har'aa kanarraa kaasee guyyaa borii irraa bakka wayyaaneen seente hunda seennee godaa yaafna jedhanii lola awaajiin galgala kana godhamee jira. Bifa haarawaan bor lola jalqaba. Bor galgala nama addisii booji'amatu isinii dhufa. Anatu isinitti hima. Naannoo Amaaraa irraa ta'uu, poolisii humna addaa irraa ta'uu nama addisii booji'ametu isinii dhiyaata bor galgala. Ka Tigraay boojite jechuudha. Borirraa lolatu ka'a jedhan. Lolli bor galgala bor ganamarraa baqa. Edana walitti dhukaasaa bulan. Lolli borirraa awaajamee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa awaajee jira. Kana ammoo qabatamaan waan dhugatti amma galgala kana miidiyaan Amaaraa gabaasee jechuudha. Maaliif lolli bifa haaraa waan jalqabaa jira. Taaktikiidha jedhanii magaalaa takka gadhiisu bor lolatti deemnaa jedhan. Amma Abiyyiin dubbii Jawaar mudatte santu Abiyyii mudate. Abiyyiin waraana baay'ee qabaa jira. Waraanni kun lolaa jiraa isaa irraa quban qabu. Inni eessa jira? Maasaraa mootummaa jira. 4 kiiloo. Ajajoonni waraanaa ta'uufiitti Bahardaar walakkaa ta'anii ijoollee coofanii ta'uufiitti dheessu. Wayyaanee matfii takkatti tokkoftuun nama 1000 wareegaa jirti. Kun parsantiin guddaan harka kennachaa jira. Baay'inni Abiyyi illee miidhuuf deema akkuma Jawaariin miidhe. Ani dubbii Jawaar kanaaf dubbii Abiyyi wal bira qabee ilaala. Waraana jarri abba gisee tokko ijoollee daa'imman mataa irraa haadanii maayii kana walitti qaban san guyyaa shalleenjisanii lola oofuudhaaf jedhanii olu taalan kana wallaahi baay'inni waraana homaa isaa godhu. Osoo dogoggoruu baannee gaafa jalqaba waraana leenjifnee qabaallee silaa Jawaar waggaa tokko wayiidhaan taa'u. Jaalmarroo dirribaa umriin isaa amaana. Isaaf dandamattan Oromoo. Isaaf dandamattan. Namni Abiyyii morme hin jiru isa malee. Jalqaba isatu Abiyyii morme. Har'a Oromoon hundi kabajaadhaan jiraataa jirta. Mataa ol qabattanii. Jawaar ammoo dogoggora dalageef nas beelleyyoo natti dhufte. Gaabbiin qabu jedhee bara. Gaabbiin qabu jedhe. Dogoggorri ni dalagee waraana adda bilisummaa Oromoo hiikkachiisu hin dogoggore jedhe. Lamma amanee Abiyyi amanee hiikkadhu jedheeni Daawud Ibsaa dura dhaabachuun dogoggora kiyya jedhe. An kanaafuyyuu na hidhanii na ajjeesanii badii dalage kanarraa akka namni kuffaara soomu beeytanii yoo waan tokko waan haraamaa dalage shari'aan rabbii yoo kakatteefaa waan hin taane irra kakattee yoo waan tokko goggoraa dalagde sin soomtaa bar soomtee waan san ofirraa baasta kuffaaraa san jechuudha. Jawaar bar amma sanitti jira bar ani waan badaa dalagee waraana Abiyyi Ahmad ilma Oromooti jedhee amanuun dogoggora natti ta'e. Daa'udii waraana kee hiikkadhu jechuun dogoggora natti ta'e jedhee hidhaa keessatti uummata kanaaf wareegamuudhaan murteessa jechuudha. Mee laalaa jira. Laalaa mee dubbii. Kanaaf amma wanti
Jawaar mudatte Abiyyillee hanqataan jirtu. Sababiin isaa Abiyyiin haqallee hin qabu. Jawaar ammoo abbaa haqaati. Kaleessas Abiyyi amanee Daawudiin mormaa ture. Abiyyi amanee waraana adda bilisummaa Oromoo akka hiikkatu godhaa ture. Har'a ammoo Abiyyiin isallee amantii inni irra kaa'isan irraa fuudhee mana hidhaatitti darbe. Inuma bayaa yoo rabbiin hidhaa baase yoo guyyaan isaa dhumate wanni goonuuf hin jiru. Nuti qabsoo kenna haga dandeenneen itti fufuudha. Isinii galee Oromoo. Kanarratti ammoo baay'inni waraanaa Abiyyi dhugaa isinitti maal qorraaxummaa isa gaafata. Waan loluuf kana waraanni kun beekuudha qaba. Tigraay Itoophiyaadha. Waraanni lolaa jiru kun Itoophiyaadha. Sababiin isaa waraanni kun maal godhuu qaba? Araarri bu'uu qaba akka kiyyatti. Dachii Amaaraa uummanni Amaaraa dachii Tigraay qabate keessaa bahuudha. Allaqee Abiyyiin bar waan bu'aa hin qabneef aangoo ofii dhabaa jira bar jira. Ijoolleen bilchiginnaa tuni akka tokkotti yoo kana taa'ee ilaalu xilaata Abiyyii jechuun isini. Wallahi dhugaa isinitti maal. Xilaata Abiyyii jechuun deeggartoota isaati. Namni akkamitti mootummaa ofii tokko waan gaarii hin gorsine jira. Nama jaalatu tokko. Aboo Abiyyi wanni aangoo keetitti deemaa jira. Lolli kun dhaabatuu hin barbaadu. Dachima Tigraay takaleessa seeraan paarlaamaan biyyattii manni maree murteessee Tigraay jala jirtu keessaa waraana baasi. Yoo saniin jaratti jarri dhiisuu didanii as deeman suni waan biraati jettanii guyyaa takka namni Abiyyiidhaaf gorsa akkanaa dabarse jira. Lolii malee goota kenna, jegna kenna, zammati, dhabamsiisi, wareegiin alatti hin jiru. Tigraay gaafii kana gaafate tokko waraanni dachii kenna keessa haa bahu. Ifaan nu gadaa dhiifamu baankiin nu haa deebi'u nu aangoo Abiyyi irraa jaan qabnu ummata Tigraay kan nu filateen bulchinaadha. Kana maa godhuu dadhabe Abiyyi? Haqa Oromooti. Dhugaa Oromooti. Garuu isin keessa warra galgalaa kanama Abiyyi jaalanna jettanii harka tumtan keessa nam tokkochi dubbiin kun si jabaataa jira. Tigreen sirraa dhaabataa hin jirtu. Ummanni Amaaraa ammoo aangoo irraa si dhabamsiisuu deemaa jira. Oromoollee waan kana fudhataa hin jiru. Lakki dachii Tigraay takaleessa seeraan mootummaan imbaasiin tamanni maree bakka bu'oota paarlaamaan biyyattii Amaaraan kennin talolaan qabatamte ol'aantummaa seeraati jettanii loltanii dachii san qabattani. Lakki abbichuutun sirrii miti tana keessumaa bahi maan jeenaani. Inuma Abiyyi jaalattanii isin dhuguma rabbi. Namni akkamitti qabeenya kiyya dhuftee mana kiyya narraa fudhattee rafee sii bulaan. Gowwaa soqad obboleessoo. Dhuftee mana kiyya saamtee keessaa ganna ariite nagayaan keessa jira dafataa jedhee luka saqqalee ciisa. Injira wanni akkasii. Aranjala እንደዛ አይባልም ወላሂ እንተልማልን ተሳከው ኡመኒ ትግራይ ደቺሳ ገረ ከሚኑ እንደፈታ ካና ሲላ አብይም ኡፊን ጎዱ ቀብ ኦሶ ኢኑ ወላለ ኢሲንቱ ጎርሱ ቀባ ሲላ እንጃለተ ነብይ መታን ከሰ ኢሲኒ ዩነም ይሰደበምሲሱ ወርባል ስኒገለ ኑሲኒ ለከሪማ ያና በር አስሞ ከሰ ጎርሳ ኩን እንደገነን ተካናም አብይዳን ደቺ ኦላንቱማ ሴራቲፍ ሎላምኔ ደቺ ትግራይ ተቆራን አማራ ከሰ ጅሩ ከሳ ባሲ ዮ ጀረቺ ዱፈኒ አንጎ ከቲቲ ዱፈን Sifaana jirra jechuun ni dadhabdanii bar. Ijoollee qabna nama miliyoona 220 jira. Kama hafeettachi oofna malee kaachi deeme maa du'a ilmi hiyyeessa. Waan bu'aa hin qabne irratti. Tigreen Itoophiyummaa ta'u namni mormu hin jiru. Anamma Tigraay akka aangootti deebi'uu hin barbaadu abadan. Hayyuun Oromoo akka ajjeefamu hin barbaadu. Artistiin Oromoo akka ajjeefamu hin barbaadu. Garuu dachii Tigraay ol'aantummaa seeraati jedhanii matfiidhaan uummata keessaa yaasanii hoodu fudhadhu ati. Aganyoo tashaagarii rafataa jedhi. Dachii Tigraay keessaa sii baafne rafataa jedhe akkami jira walla akkasii osoo har'aayyuu humna dhabanii dhiisanii ilmaan isaanii lafa jirtutti guddifatanii fudhatan malee qabeenya ofii abbaan fedhe sitti hin dhiisu. Fakkeenyaaf gaafadhu ati mana kee tokko dhufee nam tokko sirraa yoo zarafe mana kee deeffachuudhaaf lubbuu tee qabsiiftee qabsooftaa jechuudha. Kanaafi Abiyyi gorsuu warri didee warra isa deeggaru warri karaa badatti isa oofaa jiru warra isa deeggaru garuu kadhumaa jiru ilmayyaassaati kana dogoggorina kadhumaa jirtu ijoollee daa'immani. Akkamitti sodaa ummata Amaaraatiif jecha ilmaan hiyyeessaa maatii jalaa guuranii waa takka isin gaafadha. Itoophiyaa jechuun maal jechuu jaran? Hiikkaa kana beektani Itoophiyaa jechuun maal jechuu? Itoophiyaat farsiim jedhan. Itoophiyaan nama moo paartiidha moo biyya? Mee deebii kana na deebisaa qondaalonni PP. Itoophiyaan biyya moo paartiidha? Deebii kana deebisa hundi keessan. Itoophiyaan biyya moo paartiidha? Mangistuu yeroo dhufu Itoophiyaat farsiim jedhaa ture. Mangistuu Hayilamaariyaam. Itoophiyaat farsiim jedhee baadiyyaatti ilmaan Oromoo fuugodhe. Itoophiyaa yeroo sanitti diigamtee jiran. Tigreen dhuftee waggaa 27 biyya san bulchite. Itoophiyaan diigamtee bareeddee itti fufte. Sabaaf sablammiin kabajamee hiyyeessi mataa ol qabatee Oromoon A ba ca da ja jedhee barate
እንዲገምነ ኢትዮጵያን ከዲገሜ ፓርቲዳ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አዳዊ ስራት ለምለም isa jedhu santu አዳዊ ስራቲን isa dhabatee jennaan ka'ee inni badee ኢትዮጵያን nagaa taatee itti fuftee jechuudha. Itoophiyaan har'as taanaan biltsiginnaa jechuu miti hin dogoggorina. Itoophiyaa jechuun biyya of dandeette biyya seenaa gahaa qabdudha. Itoophiyaan biltsiginnaa miti. Biltsiginnaa ati farsim jedhaa malee Itoophiyaa ati farsima ibbaalim. Har'a waan isa dhumaa isinitti himnaayyuu jaaki. Isinii galuu eegadite. Itoophiyaan hin diigamti hin jedhina. Ka isin dura dhufe akka jedhaa ture hin diigamne Itoophiyaan. Mangistuu yeroo ofii lolaa ture. Itoophiyaa ati farsim jedhee tuluu lolaa ture bara. Adaawii siraat ati farsim maa hin jenne. Maa kan dubbanne fi warri siyaasa oofattan. Warrummaan mootummaa taatanii biyya bulchitan adaawii siraatiin hin diigamu jedhaan turre mangistuu Hayilamaariyaam yeroo aangorra jirutti Itoophiyaa atfarsim baduriyyoች በማሊ በወንበዴ ምናምን jedhaa ture. Har'a biltsiginnaan Itoophiyaa atfarsim በእነዛ በቴነግ በማሊ ትክክል አይደለም። ኢትዮጵያ ማለት አገር ነው፣ ፓርቲ አይደለም። ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ እውነት ነው። ግን ብልጽግና ይፈርሳል እንዴ? ሁሉም ሲመጣ ኢትዮጵያ አትፈርስም፣ ኢትዮጵያ አትፈርስም። የኔ ፓርቲ አትፈርስም ለምን አትልም? ለምን ሀቅ አይናገርም ለህዝብ? ኢትዮጵያ ማለት አገር ነው። ብልጽግና ማለት ፓርቲ ነው። አንድ ፓርቲ ይወድቃል። ትላንት ቲፒኤልኤፍ አለ፣ ትግራይ አለ፣ ኢህአዲግ አለ። ዛሬ ኢህአዲግ የለም። ቀጥሎ ሌላ ፓርቲ ሲመጣ ፓርቲ ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያ አይሆንም። ኢትዮጵያ መቼም ትኖራለች። ሁሉም እኩል ከሆነ ይኖራል፣ እንደዛ ከሆነ ይለያያል። ግን እኔ የሚገርመኝ ሁሉም ሲመጣ ኢትዮጵያ አትፈርስም። አሁን ብልጽግና ከተፈረሰ ኢትዮጵያ ተፈረሰ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ማለት አገር ነው፣ በቃ አንድ አገር። ብልጽግና ማለት ፓርቲ ነው። አብይ አሁን የኔ ፓርቲ አይፈርስም ብልጽግና ፓርቲ አትፈርስም የሚባል ይሄ ትክክለኛ ወሬ ማለት ነው። ብልጽግና ፓርቲ አትፈርስም ካለ ትክክለኛ ነው። ግን ኢትዮጵያ አትፈርስም ስትል ማን ነው ኢትዮጵያ መፈርሰው? መንግስቱ ዘመን ጊዜ ኢትዮጵያ አትፈርስም ይላል። ኢትዮጵያ ትግራይ መጥቶ 30 ዓመት 27 ዓመት ሲያስተዳድር ኢትዮጵያ አልተፈረሰም። እስከ ዛሬ አለ ማለት ነው ኢትዮጵያ። አሁንም ብልጽግና ከተፈረሰ ኢትዮጵያ አለ። የመጣ ፓርቲ ይቀጥላል። ከዛ ብልጽግና የለም ማለት ነው። ከዛ ኢትዮጵያ አትፈርስም ውሸት ነው፣ ፕሮፓጋንዳ፣ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ነው። ኢትዮጵያ መቼም ትኖራለች ከፈለክ ማለት ነው። ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ እኩል ከሆነ ኢትዮጵያ አገር ናት፣ አንድ ፓርቲ አይደለም። አሁን እነታየ ፓርቲ ብልጽግና ነው። ብልጽግና አትፈርስም ለምን አትልም? እውነት ለምን አይናገርም ለህዝብ? መንግስቱም የመንግስቱ ዘመን ጊዜ የኔ ምን ይባላል እሱ ሲማ ፓርቲ ኢትዮጵያ አትፈርስም ይላል። እሱ ዘመን ራሱ ማለት ነው። ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያ የመንግስቱ ዘመን ማለት ነው። ከዛ ትግራይ መጣ ኢህአዲግ የሚባል ፓርቲ ማለት ነው። ቀጠሎ 27 ዓመት ኢትዮጵያ አለ እስከ ዛሬ፣ ነገም ትቀጥላለች። ግን ፓርቲ ይፈርሳል፣ ብልጽግና ፓርቲ ይፈርሳል። ከዛ ኢትዮጵያ ፈረሰ አይደለም እኮ አንድ ፓርቲ ይፈርሳል። ስርዓቱ ትክክል ከሆነ ኢትዮጵያ አለ፣ ህዝብ አለ። ግን ፓርቲ ይቀይራል። ዛሬ አዲስ ፓርቲ ይመጣል፣ ነገ አዲስ ፓርቲ ይመጣል። ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያ ኡመተ ምስኪነ ፊጡዳፊ ኩኒ ፕሮፓጋንዳን ከጎዳፊ ኦሮሞ ዋን ከነ ወነን ሲኒ ፊዴፍ አደባፋቹን ሲኒ ረጅራ ነም ቶኮ ኢትዮጵያን እንዲገምቱ የሮ ጀዱ ይካን ኢሳ ማሊ ኢትዮጵያ እቹን ፓርቲዳ ኖ ብያ አብይ አህመድ ብየ ቡልቻ ከጅሩ ሞቱማ ኢትዮጵያት መቃም ፓርቲ ኢሳ ብልጽግናዳ ብልጽግናን እንዲገምቱ ጀቹ ሚርከ ቀብ ዮ ዲገምቴ ሞ ውጂዳን ተርኪሲሰኒ ዲገምቴ ጅርቲ ከለስ ፓርቲን ብራ ዱፌ ከብየሰን ኢትፊለሜ ሴራን ጀደ ኢትፉፍሲሱ ደቀበ መለ ኢትዮጵያን እንዲገምቱ ጃኒ ብልጽግናን እንዲገምቱ ጀቹ ዳበርኩ አማ ፈከኛ ከነ ማሊፍ ሲኒካይ መንግስቱ ኃይለማርያም የሮ ትግራይ አከልማ ወሎላ ቱሬ ኢትዮጵያን እንዲገምቱ ጀደትኒን ሎላ ቱሬ ሜ ወያኔን ዱፍቴ ኢትዮጵያ ዲዴ ከበጃዳን ኡመኒ መርቲ ብሔር ብሔረሰቢን አያነ ኢሳ ከበጀቴ ሲልጤን አያነ ኢሳ ከበጀቴ ወላይታ ሲዳማ ጉያ ብሊሱማ ብሔር ብሔረሰቢ ጀደሜ ሁንዲ ኢሳ ኡመኒ አማራቱ መታ ወልቀበቴ ኤገ ትግሬን ዱፍቴ ጅራቴ ሀራ አሞ ዮ ብልጽግናን ከረራ ጎሬ ኢትዮጵያን ዲገምቴ ጃኒ አከሲ ቶፍታራን ጆሌ ሎላ ኦፈኒ ልማን ኢየሳ ፊጣ ጅራን ከናፊ ኢትዮጵያ ቢባል ነገር አገር ነው። ብልጽግና ፓርቲ ነው። ግን የኔ ፓርቲ አትፈርስም ከሆነ ትክክል ነው። ግን ኢትዮጵያ አትፈርስም ስትል
ushat propaganda no malan siyaasaaf itti fayyadaman jecha Itoophiyaa jedhu kana siyaasaaf itti fayyadaman malee Itoophiyaat farsim era no maanne Itoophiyaa farso innaante raasaachuu no warra biyya bulchaa jirutu yoo Itoophiyaa diigaa jira malee maqaa paartii isaatiif jecha Itoophiyaa namni jibben jiru yoo Itoophiyaan nu kabajje kabajnee waliin jiran hayyuu keen artistii keen bakka san hin taanetti akka amma jarri jedhan kanatti fudhataman qabu kana wanni isinii kaaseef namni maqaa Itoophiyaa jedhu kanaa fi maqaa paartii jedhu dabaafadha Tigraayirra osoo dhuftee aangoo deebite Itoophiyaan diidu akkuma kaleessa waggaa 27 bulchite yoo dandeetti fuufsiiftee bulchiti malee Itoophiyaa diidee wanni isin biyya biraa uumtu hin jiru kana quba qabaadha sababiin isaa namni yoo aangoo irra ba'u paartiin kiyyan diigamu hin jedhu Itoophiyaan hin diigamtu jedhee ilmaan hiyyeessaa lolatti oofee fixaa jechuudha siyaasa kana adda baafachuun dirqama keenya kanaafi wanti tokko kana kanaafuu uummanni Oromoo kallattii tokko qabachuun nurra jira qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo akka malee jabaattee jirti akka malee nuboonsitee jirti woboon hoggana haarawaa aga godhate sochii jabeessee jira bakka sochiin jabaate akka malee waraana adda bilisummaa Oromoo abu harargee keessaan itti dhukaase bakka maraan itti muddaa jira jechuudha bakka maraan itti muddaa jira kanaafi amma takkattiin nu hafte paartileen Oromoo hoggantoonni Oromoo hayyoonni Oromoo paartiin Oromoo kafaa'oof abaa'oo lamaan tana bicha jira amma wanti nu hafe hoggana barbaanna hoggana kana ammoo warri Oromoo ta'e hundi isaa ummanni amma namni parsantiin Oromoo wanni qabu Ameerikatti wal gahaa jira Tsaggaayee Araarsaas dabalatee Aanaa Habtee Iskeel Gabbisaa Awwal Qaasim Aloo Profeesar Muhammad Profeesar Marree marti isaanii ijoolleen achi jiran warroonni miidiyaa hooggananis jarri kun wal gayanii nama tokko bakka bu'aa buufachuu danda'a nama hoogganaa asitti uummata keenya sochoosu jechuudha walii galatti abaa'oo ta'e maali ta'e walitti dabalamanii jechuudha abbaa qeerroo jedhame kanama kana mara sochoosu jechuudha Oromoodhaa nama dalagu nama tokkoon barbaanna akkuma woboon ajajaa isaa walii galaa filatetti jechuudha qabsoon Oromoo karaa qabattee wanni isin hin jennu kanaaf malee qabsoo gandummaa keessaa baya ati ganda sanii dhalatteettanii walirra duuluun hafeellee amma hin jiru wanni sun an amma hin jiraaf isin hin jedhaan jiru bar hin jiru wanni sun hin jiru irraanfadha kanaaf amma waan amirra jirtan kana galmaan ga'uudhaaf tana godhuudha qabna woboon ammoo hojii isaatti jira ummanni keenya ammoo woboo fudhachuun dirqama jechuudha qabsaayaan keessan ka dhugaa ka Oromummaaf isinii qabsaa'u osoo nyaatiin osoo dhugin isinii qorra keessa dhaabatee qabsaa jiru woboodha kanaaf ummanni Oromoo hundi wobootti amanuu qaba harka dandeettanii ammallee tumsallee godhaafi qarqaara bira dhaabbadha mee kanarratti namni yaada qabdan yoo jiraattan lakkoofsa tuttuqaamee lakkoofsa tokko tuqadha yaada isinirraa fuudhame tuqadhaamee lakkoofsa kanaafi mootummaan naannoo Amaaraa lola haaraa walabsee jira borirraa kaasee lola haarawaatu jammara paarlaamaan keessa jira federaalli keessa jira hin jiru sawwalumaan agarraa ammoo lolli kun gara inni ga'ullee walumaan laallaa jechuu kiyya waan jedhame isinitti hime namni yaada qabda yoo jiraate Muhammad Saanii namni jedhamu tokko jirtaa jira yeroo baay'ee yaada qabda Muhammad Saanii jirta mee ergadha ija nutti babaasuu dhiisa ergadha finnee jirra yaada keenya finnee jira isinii ta'uu baatullee fixeera ergadha mee lakkoofsa ergadha TPLF waliin booya nu maaltu nu boochisa obboleessoo nuti Oromoodha Oromoo qulqulluu waraana